naannoo kamiin jirtu Qaataariin keessa? Kalloo. Sanayyaa afurtamii torba kan maal jettee? Nama meeqaa jirtu? sanayyaa afurtamii torba Nama meeqaa jirtu? Nama meeqaa jirtu? Nama meeqa isin? Abdii Baha Biftuu nama meeqa isin? Laayoon nama meeqa isin? Nama haga naannoo kamiin? mana ammas garta nama kudha shani Waalaikum assalam. karaa carraa kan Aye dubbatu. Nama meeqa jirtu? nuti nama 25 Nama 25 ati maqaan kee eenyuun? maqaan kiyya Gaaddisaa Jaama Barreessaati. warra Harargee lixaati Umurii kee meeqa? umriin kiyya 19 Laali kanan jedhedha sila. Ishii gargareemte akkam? Si'amee gargareemte? biyya kana eegaan dhufe baatii torba mube Qarshii meeqa kafaltee deemte? qarshii 550 kabaree dhufe Dalagaa kee maal sitti himamee biyyaa baate? dalagaan kiyya gaafaan biyyaa boo alla biyyuma anta motora faan dalagaddaa ture biyyatti Motora dalagdeedanii si fidanii? asitti baqqinaa taasii dalayidaa jaanii na bitanii Taaksii wal argiteere? waan takkaan arganne mu kunoo mana bikkaan galuu dhabeetiin waan hin nyaallus dhabee kunoo baatii lamaan ala galu jira ijoollee Oromooti hojii kutachaa ijoollee maallaqa biyyaa ergattee hojii Ji'a meeqa baatii meeqa arga deemte? ji'a torba eegaan as dhufe Amma waa tokko yoo hin dalaganne jechuudha. waa takkaan dalaganne alaan galu jira gizee feete ijoolleen Oromoo ta'a warrarraa maallaqa buufattee asitti nyaachuu jirtu gizee feete bira na ol nagaana bulchaatiin gizeen fadhe ala bulaa usee taa'u jira ijoollee Oromooti hojii yoon harkadda kutartaa yoon taa'e agabuu jiraachuu jira ID sii kennamee jira? aayitiin naa kanname ID kee amma ji'a 50 baachuudha dhumuudhaaf. aayitiin naa kanneeti gaafuma as dhufuu aayitiin naa kannee firaan haari'e Yeroo fidannu wanta akkatti hin jiru abshirii birii 500 kafalattee dhufta yeroo dhuftee makiinaa oofta jedhamee dhufe dhalataa naannoo Harargeeti. Eshi warri kaanoo dabalee andi badda abaraafatu. Hello, Ube. Baay'ee. Ani sasuma sanayyaa 40 takkaan jira. Baay'ee. Ergaan dhufe amma ji'a 9 jechuudha. Ji'a 9 laffaa kana keessa ergaan hojii hojjedhe bakka hojii namni na galchees hin jiru akkumaan dhufeen kaniin biyyarraa ni dalaydayanii na dhufanii nama sababa fiizaan kiyya amma diraayivarii jaa. Kaabaan dhufu diraayivarii miti onnummaan diraayivarii fakkaataatuun jirtu. Baay'ee ba. Hanga gaafaan achii hoogaa kana jeen gammadee dhufee kana gaafa hojjette ji'aan birrii 100 akka Itoophiyaa nyaatte jechuudhaaniin maallaqa Itoophiyaa qarshii 450 kafalee dhufee jechuudha kootitti. Amma ji'a 9 laffaa raawwaddeetiin jira. Aayidiin ammoo yoo sirra geesse gara biyyaa ittis mootummaan biyya kanaa si galchuun hin hafu. Deebi'ee ammoo erga kan siraa wayii takka asuma ofuma keenyaa nama wayii tokko walii gallee dallaala tokko jala gallee daddalaganne booda innilleen achumaan agirimentii godhee kafiilla sanilleen kafiila kiyyaami kanama biraa jala daddalaganne ji'a 2 erga dalaganne booda qarshii 2,400 maallaqa asii jechuun riyaala. Ijoollee namaa 30 wajjin akkasin nu jalaa badee dhabnee amma akkanumatti nagabuu tattaa'u jirra jechuudha akka keenyatti immoo. Uummata keenya wanni isin beekuu qabdanu namni akka ta'u yoo dhabe akka hin taane ta'a. Dargaggeessi amma 30 40 bakka tokko taa'ee jiru Qaataariin keessa yoo gara biyya
biyyatti ayidiin jalaa dhumee jennaan gara biyyatti gale warra ayidii qaban qala warra ayidii hojjetameef hin jedhe warri hojjetamne kumaatama jiru asuma keessa gara biyyatti yoo galee qabame birrii balleessee deeme lafa gurguree deeme birrii kanatti hin deebine way hattuu ta'a way gar tokko goreeyyi warra mootummaa rakkisu ta'a diinummaan asuma kaa dallaalonni kun seeratti dhiyaachuu qabu dallaalonni qaatar seeratti dhiyaatan taanaan imbaasiin biyya qaatar keessa jiru nuu ilaalamuu qaba maal hojjetaa jiru imbaasiin biyya qaatar keessa jiran yeroo lammiin gadi ba'ee mucaa waggaa 19 argeessana argitaniittu kan sanaa gadi jiraachuun mala mee warra umurii jiraate xiqqaanuu fida Ano gadi ture jiru. Halo, Mubarak. aywa Salam alaikum. waalaikum assalam Akkam nagaa jirtu? nagaa jira alhamdulillah Jiran maqaan kiyya Tuujii jedhama. Ani uummata kana garaana nyaate beektee anillee Qaatariin keessa jira beektee. Ani immoo xalabaa dhufe waan ta'eef nama baay'ee immoo iddoo garagaratti ijoollee as keessatti rakkataa jirtu immoo quba qaban argaa dallaalaan dhufitee akkuma asirratti jiran kanatti jechuudha. Baay'ee ijoollee rakkatte as keessatti baay'ee wallahi garaa nama nyaatte dalagaa nu soqii kaan jedhanii anuu iddoo hojii gaafataa turee fi akka tasaa ta'e immoo nama tokko immoo lama ijoolleen immoo nama Arsiitii anillee waliin beeknu waan ta'eef immoo bilbiluma irratti wal barannee hojii wayii galchee jira. Kanaaf ijoolleen baay'ee rakkatte baay'ee sagalee ta'eef bakka as keessatti immoo biyyattiin immoo xiqqishootana hojiilleen immoo hin jiru namni immoo dallaalli akkanumaan birrii namarraa nyaatuuf jecha asitti namas guuraa jira uummata akka hojiin biyya kana keessa hin jiru guutumaan Qaatariin keessa baay'ee tokko rakkoo beekte. Hin ulfaata akkasitti baay'ee gannatti dhagame ijoolleen baay'ee rakkataa jiran as keessatti. Harmarraa kanaayyuu namni hiitu naa dabalee tokkotti bakka mina manuutiin naasokii sirra of kaayessii eegaa jira naan jedhaa ture. Inni gaafadhaa dalagaan immoo wanta akka hin jiru jirtullee immoo dhaabattee dalagaa jirtullee immoo ijoolleen ganzaba namaan kennanii baay'ee rakkataa jira. Ta'eef baay'ee tokko namatti dhagama. ajaiba wallahi Qatar esa ወለተን Qatar ነው ይሄን ምትሉ Qatar ዶሃላ ያሉ ወንድሞቻችን ስቃይና በረሃብ ማለት ነው መንገድ ላይ የወጡ ለማኝ ሆኖ እየለመኑ እየበሉ ነው ቴንኪው ገለቶ ሙፋዳቲ ቦለሰቂ ያቱጂ ነሞተ ብራና ጋቻ ሜሬ ጉርባን ተኮ ለማን ሞ ወረሲለ ጅራኑ ሜሬ ወረሲለ ጅራኑ ሌሎ መዋጀተን ኤሰ ጅርታ ሙቤ ሰላም አለይኩም። እሺ ወአለይኩም ሰላም እንጋቦ ኤሰ ጅርታ Ani Dubai jira ani wanti jechuu barbaade waan takka. Sirriidha ijoolleen obboleeyyan keenya kaasirratti ilaalamu kun baay'ee garaa nama nyaata. Oduu guyyaatti si jala ture dhaggeeffataa jirra. Waan baay'ee namatti dhagahamu. Takkattiin dallaala isaanii san suuraa isaanii nuuf fiduu danda'ani. Isaan osoo hin ta'in nutu eeyyee nuuf as kennanii isaan osoo hin ta'in nutu galabbata suuraa isaaniitti irraa kaayatee. warri viidiyoo naa ergitan suuraa jala naa erga amma Ana irratti illee erga hingaa buka jiru kana. Ila mube asirratti kan kalloo TV kan al tokko na dhage kan kalloo TV kan ijoollee hundaan bari'a kan kalloo dallaalli kallootis na harkani jira jechuu goota viidiyoon suuraan isaa kan gootis hin jira garuu bulook nu godha asitti nutti taphataa seeraan nu gaafate jechuu sodaanne malee kan ijoollee sanis na harka jira kan kalloo faa jechuu suuraa jira isin godhu kana hunda biloo ka godhu isin hin jenne kana hunda biloo ka godhu biloo isin godhee waan tokko sitti himu biyyichi biloo isin godhee dhaggeeffadha amma biloo isin gochuurra gara seeraatti deemuudhaaf wal bara amma wal baraasi fooloo wal godha wali suraachisa barakaati wal suraachisa fooloo wal godha fooloo wal godha fooloo wal godha embaasii asii sin deemna borsirii jedha dhaggeeffadha har'a mana tokkummaa sin deemna mana bibaa sin deemna sana cinaatti immoo embaasii asii nan deema embaasiitti embaasiidhaa qoricha quba wal qabu embaasii Dubaay jiru konsulaa bor dhaqee nan dubbachisa dhimma keessatti viidiyoo keessa waraabadde waan ta'eef lammiileen keenya sina jiraattanus akkasi ijoolleen dubbannaan akkas jedhaniin quba wal qabdu
إني جرى سنجا بتشيمنا كربي ياتلي لما كان سلكني بس جرى لبطة منقول بس بافتون يروحنا إيشي أولغتشا ميرو ورسلا تفولون دي بيسا ورا جماعة أنجلانو كيساتو ورا جماعة أنجلانو ورا تقول جرى ورا جماعة أنجل سنو دبيا باينه مغادي سيسا باينه مغادي سيسا والله فولو والتا اساسين ورول قاتل جرتنو فولو والتا اسا قبول قبادا كيسا قوبا والقبادا نمتكم لو خمنان سيرا سينغا واتب كتا ولا راتي بولستا بيادي ما فوتو جرا ما فوتو نالكا فوتو نالكو دي بول السلام عليكم بلين كم خير مو بين كم وعليكم السلام الحمد لله وان راتيرو غارغاري مالتم مو بين انجل ديبر جلال تواترو kono ijoollee na targaantu kuni gariin harargeedha irra caalaan harsiidha jimmaadha ijoollee kutaa kudha tokkooti dallaalonni gooban jechuudha dallaalonni qaatar wallahi jarumarraa gaafadhume jarumta dubbatame caalaa mee dubbadha himadha abaaruu raddiin dhaggeeffatan maal taatan ijoollee mubee sagalee isinii ta'aa jira maal taatan rakkoon teessan maali dubbadha rakkoo keessan irra deebi'aa dubbadha dabareedhaan jarri caalaa dabareen dubbadha dhiifamaa wajjin sakandii kudhan dubbadha hundi keessaniyyuu waan taatanii badda abaraabbatuun mee nam tokkoon dubbadha mubaarik musammaa sagalee isinii ta'aa jira nama 3,000 takkaa isin daawwachaa jira maali rakkoon teessan eessa jirtan maaltu isin qabu miutii irra jirtu jarri caalaa kingi dubbadha dabareedhaan yookaan immoo dubbadhati firoomsa akka jarri dhufan firoomsa miutii irraa kaasaa dubbadha. miutii irraa kaasaa nan tokko dubbadhaa jara keenya. Mube kuno eegaan dhufe as biyyatan eegaan dhufe ji'a torbaffaa fi kuno ji'a torbaa fi wayi ilaalamaan tanan takkaa qarshii takkan dalaganne ji'a lama ala galle baasa caccabaa keessa karaarra osoo yaanu halkan bakka bulludhamne masgida deemnee masginni qulfiidha baasa caccabaa keessa ji'a lama fayyaa achi galle namni ijoolleen arsii takka achi nu garte karaarra nu fuutee mana tokko jala nu galchitee mana xiqqaa tokko keessa nu laqanii amma achi jirra itti dawwallu silkiin weelaan kaasanii impaasii itti dawwallaan impaasiin eegaa ID sinii kanne waajjira poolisiidha kaa gaafadhaa nun jette dhimma keessa nuti hin dandeenyu. Wajjira polisi dainee gaafachuuf afaan hin beeknu nuti isa dawwallu silkiin weelaan kaasanii akka taanu dhabnee amma rakkoo guddaa keessa jirra waan nyaannu hin qabnu waan dhuynu hin qabnu bakka gallu hin qabnu nuti. Tole dhagee obboleessi dhagee adeeru amma nam kumsa diif dhibbaa polisi daawwachaa jira sagalee sii ta'aa jiran amma wanni dallaalli biyya tana sin fide dallaalaatu hojii sin laachuudhaaf walitti qabee asii